Finfinneetti daa'imni ganna 10 miidhaa waraabessi irraan gaheen ija isaa dabalatee fuulli isaa walakkaa akkaan miidhamu maatii fi hakiimni isa yaalaa jiran BBCtti himan. Dhaggeeffattoota keenya odeessi amma isinitti himaa jiru miira isin jeequu mala. Torbee darbee kamisa gaafa 12/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa keessaa sa'aatii 9 irratti kutaa magaalaa Yakkaa iddoo Wandimmaamaachoch Jifaaraa jedhamuttidha. Daa'imni kun waraabessaan kan nyaatame. Abbaan daa'ima Sintaayyoo Girmaa jedhamu kana yeroo waraabessi ilma isaanii miidhe naannoorraa fagaatanii akka ture BBCtti himaniiru. የክረምት ትምህርት አስጀምሬው ነበር እስከ 6 ሰዓት እዛ ነው የሚቆየው እንደውም gaafa sana hojii barbaachan deemaa ture har'a fagaadheen deema gatiin ta'eef kootu wajjin deemnaa jennaan qormaata ijaan qabuuf hin deemuu naan jedhe barnoota gannaa isa galcheen ture qormaata gaafa baatu hiriyoota kee wajjin na eegi gara bosonaan deeminii jedhaniin deeme booda gara naannoo sa'aatii 9 ilma kee waraabessi nyaateera kootu jedhanii warri ollaanaa bilbilan haadha malee itti dhama'ee waan inni isa guddiseef baay'ee natti dhaga'ame jalqaba akkas ta'uusaa yeroon baru ofirratti tarkaanfii fudhachuudhaaf jedheen lubbuudhaan naa hafataanaan garuu namni isa kunuunsuu hin jiru jedheen deebisee yaade kanaan duras waraabessi naannichatti daa'ima waggaa 6 miidhee ture hospitaala geessan illee irraa hafuu hin dandeenye bosonuma naannoo sanaa keessa riphee ijaa jiruuf ijoolleef dubartoota gaafa argu darbee gadi ba'a. ልጅና እንደ ሌላ ሴትም ምንም እንደዛ ሲያይ በቃ ብቅ ይላል አልፎ Fuula mirgaa daa'ima kanaarratti miidhaan jabaa gahus lubbuusaaf garuu kan yaaddessu miti jedhu. Daa'ima kanaaf hakiimota yaalii kennaa jiran keessaa tokko kan ta'anii fi hospitaala Alert Finfinneetti argamutti hakiima balaa atattamaa kan ta'an Dr. Biruk Kabbada. ጉዳቱ የደረሰው በቀኝ በኩል በፊት አካላቱ ላይ ነው. Miidhaan kun kan qabe fuula isaa karaa mirgaara ija isaarraa qabee lafeen afaanii fi fuula isaarra jiran hidhiinsaa maddii isaa hanga morma isaatti waraabessaan nyaatamee irra hin jiru. Iji isaanii mirgaa hin jiru. Qaamni argansuusaa hojii isaanii sirriitti dalagaa hin jiran. Nuti qaama argansuusaa eeguuf jecha ujummoo namtolchee kallattiin gara sombasaa galchinee maashiniidhaan akka arganu taasisaa jirra. Daa'imarra balaan kamiyyuu yeroo ga'u miira namaa baay'ee jeeqa. Dabalataan biyya keenyatti wal'aansii fuula namaa deebisanii tolchuuf galteen gahaa gatii hin jirreef waan danda'amu miti. Kanaaf yaaliin kennamuufii ulfaataadha. Mucaa kana balaarra ga'eef gargaaruun baay'ee ulfaata. Aniyyuu hirriba rafuuf guyyaan itti natti ulfaate jira ture. Uumaan isa haa gargaaruun jedha. ራሱ በጣም የሚከብድብኝ ቀናቶች ነበሩና ማለት እግዚአብሔር ይርዳው ነው የምለው